سبحان الله براجعك الرم ودرم وربيته bakki jiru kun beeyamanii magaalaa sanaati nama keenya harkaan dhukkubuutas jira kanaafuu namni kun waggaa 8f mana ciisu jira kana laaluudhaan dhufna jirra hanga dhumatti nu hordofas hin jira السلام عليكم سين عادي بافتين بنات كالسين بافتين عليكم السلام وقام سجالي سجالي بنتي وقا سجالي بنتي أكو بقرتن كنا أنو تبكي جرو أكو ماشي دوان سنتي بيومني مقالة سنتي ومن خنيا ركنا هما خسرة يوم تاني ومان تنا ومان وقاسر وبيجو منا خما جيسته ماليا قولاني أوكي ماليا قولي يوم مالي كيس جرا برشين قولي كجاني كم نسيت ماليو كم سامو ده كم سامو ده شنو دوبا غرا سيوني فينو أنا يبيني في وجه غرا نجيب كم تمنى كيس جرا وركام ما نتاعك بتشوف من ده تكمل ما تكون أنا تسال ما تكون أنا كبا واني نونجي أنت كل شيء إيش نوجا سجلت أشجار تسرع اسمه سجلت يعني سيدورا من ده أما تتوقف ده أوكي واني كان سيه ساني نانجي أنت كل جرو غرا mana yaala sifin geessine mana yaala yeroo duraatiif geesse nageessan yeroo dura amata saddeetiif cinaa akka isin dhalatte amata shanitti baatii shanitti yaani mana hakimaa geessine opereeshina goones mustashfaa ta'uurratti amma layyiin keessa jira gaafsan immoo gaafa amata shanii keessaa bayaa wanti kun naan jedha doktortichi amaliyyaa godhe duuba itti deebi'ee doktoroonni itti dhaayinu guutuun wanni tokko nuun jette duba gama yooni deebitee gaafanneeyo ati baqata qabda seera guutuu jirta warri inni haakima dhaqi jetti haakimni dhaqu doktoroonni bira dhaqu wanni naan jettu tokko jiru gargaarsa hin jiru duba gargaarsa gama maallaqaati noo maallaqaatiin yeroo takka kana yeroo takka gargaara yeroo takka dabre jechuudha yoo an dhaqee itti mumge baasiin an karaa kana deemu waan san qixxaaye isii tana baadhee deemanii taaksiin asirraa haqachii nurraa waan fagoo taate Kamna sila gutun dalucu. Indalagu. Indubatu akkamatti jiru. Indubatu. Nyaata qofaa nyaachifnaan nyaachisaan ol qabaan uggaqabu. Inshallah rabbi afeesu. Inshallah. Duba gama yoonni osoo gama gartee gargaarsa biraati immoo gartee organization biraa hin gaafanne. Yoonni jiru. Biyya alaa oofuudhaaf yookaan immoo gartee humna qabdu jechuudha. Humna anneessaa fuudha isii hin dandeenye. Inshallah abshir gartee nuti gama hanga hin deenyuun. Amantana abbaara qabna amantana nuti muusir qabna kanaafuu mootii keenyatti ni jennaan gadi waan dandeenyu goona yoo dadhabame karaa biyyaa akka galtuuf carraa inshallah rabbi ni fida kana irra daleena atillee jabaadhu humaa yaaddooni inshallah rabbi soo jina jiraatu ilmoon qabdoo lamu kana qabdu jechuudha kunis kee haati manaa keessanii hin jirti haati manaa jirti jechuudha waliin jirtan warra wajjin baqatuma salaanii kan walumaan qabna ijoolleen Usmaan Galatoo Dulleen aan jedhanii itti gaafatama koree manguddoo hawaasa Oromoo Yemanii
gara kaanii rakkata baqataa Oromoo hunda isaa gola keessa deemee namni ilaalu haga humnatiyyaati ana mucattiin tun dhalattee waggaa 9 keessatti UN'n guyya tokko sa'a tokkoof dhuftee ilaaltee hin beektu akkami jirti maaliin jiraatti abbamaa fi rabbi beeka isii tana akkana siree kanarra ciiftu tuni amma fakkeenya akkana kun meeqatu jira ka jiyaazni mana taa'ee itti godhanii biyya sanaa magaalaa sanaa tana keessa jiru baqataan tokko lama jedhanii hin laakkamu mucattii waggaa 9 ka ijatee saniin argitan ka waa dubbachuu hin dandeenye ka socho'uu hin dandeenye ka haatiniif abbaan ammoo isii waggaa 9 kana olii gaggaragalchuu hin dandeenye qaamni silaa waan kanaaf yaaduuf waan kana itti yaadda'u waan kanaaf silaa itti gaafatamummaa qabu hin beeku bakka isiin jirtu bakka abbaan jiru bakka haati mucattii tanaa jirtullee amma atu dhattee ati gaafatte dhigamaan akkanaa ni jiraas hin jedhan hin jiruus hin jedhan mucattii akkanaa nama akkanaa irraa dhalattee akkana jirtu waggaa haganaa jirtu maafiin qarqaarree maaf tajaajilan gooneefi amma akkuma amma abbaan jedhe gaafa isiin dhalattee waggaa 5tti irraa jijjiirama qasabaanii jedhan amma lutti isii wal hanqatteertu jiyaaza keessa jira jiyaaza kana doktora gaafa san itti godhetu keessaa baasa waan kana keessaa baasa amma lutti mucattiidha wal hanqootu meelaala lutti takka luka takka hin geettu tagara bitaakan gabaabduu ta mirgaa dheertu kuno jihaazni immoo asirraa itti kaayame jihaazni asirraa itti kaayame asitti as jira kun jihaazni as jira jiru asirraa itti kaayanii layyiin as keessa deemu kun immoo layyiidha as keessa jira layyi asirraa gad dhufe akkatti asirra dhufe as hunoo asitti maramee as jira gaafsan isiin amata baatii 5 dhalatte har'a baatii 9 ama baatii amata 8 fi baatii 5 keessa jira jecha wanti hangala ammatti laaluun hin jiru mee akkam jirtiin jedhanii namni wanni ilaalanii ittiin dhawaata silaa yoo namni akkanaa kun baatiin dhufanii ittiin ilaalan haakimatti deebisan hin jiru wanni ammasi mucattiin tun bakka ciiftu kanatti dawaa qabdi dawaa ittiin tajaajilamtu qabdi dawaa doktorri isiif xalabe ka doktorri waan kanaaf xalabe dhiisanii dawaa waan biraa kennaniif UN'n dawaa kana irraa jijjiiraa dawaa kana malee hin qabnu bitadhuu jedhanii dawaa san bitachuuf abbaan humniti isaan dandeettu dawaan tokkichi 45 50 35 biyya Yamaniiti akka mallaqa biyya Yaman kanatti eessaa fuudhee bitatan 35 dawaa 45 dawaa eessaa fuudhee bitatan fakkeenyaaf mucattiin tuniif abbaan kun silaa karaa UN'tiin otoo huquuqni ilma namaa ka jiru ta'e biyya Yaman kana keessa nama kamiinuu dursiti maaliif jennaan isii waggaa 9 fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmad gaafa aangoo kanatti dhufee biyya teenna tana jijjiire gaafa gabrummaa nurraa buus biyya Suudii dhaqee mucattii fakkaattu akkana mana yaalaati fuudhee baasee galeeni haadha tajaajilaa jira ila mana isiin keessa jira manni yaalaan jiru doktorri isii tana dhufee ganama galgala laaluun jiru inni isii fuudhee yoo kachiin dhabu ta'e dawaan isii kennaniif dawaan doktorri isii xalabe garagara inni nu fayyaa dhorga dura dawammaan isii xalaban sun ka isiif xalabe uduun ta'in dawaa biraa waan nyaachisaniif dawaan sunu fayyaa dawaa san fuudhee galeeni abbaan mana yaalaa fidee yoo jedhu mucattii ajjeesuu feetaa jedhan doktorri maaliif dawaa kana mucattii tanatti hin kennini dawaa isiitii miti dawaa ka isii doktorri jedhe san bituuf humniti isaan geettu UN'n dawaa kennaafi jechuun dawaan nusii kennine kana isaan fayyadamiis hin jedhaniin kanaaf jecha jiruuf jireenyi kenna isiin tun fakkeenya baqataa waliigal Yaman keessa jiru rakkinni akkanaa keessa jiru waajjirri UN'n unfaalla baqataaf faalla wanni inni dalaguu fi wanni nuti baqataan himannu garagara kaleessa gabrummaan nu qabdee hiyyummaa dadhabnee humna waan itti himannu abbaa dhabne mootummaan qabnu mootummaan gabroofsataan biyya nu baase har'a mootummaa qabnaa mootummaan kenna biyyoota hunda irra deemee ilaalaa jira baqataaf dubbataa jira garuu ta Yaman tun jalaa dhokatte kanaaf amma waan nu yaadateef mucattii tanas fakkaattuu akka isii tabiraallee lammiin Oromoo akana duun ta'in nammiin Oromoo ta dhibamtee mana ciiftu ta siree irra ciiftu ta mana yaalaa jirtu takka 2-3 jennee waan laakkoonu kanaaf jecha nuti furmaanni nuti qabnu mootummaa yoo danda'ee humna qabaat waajjii qaama silaa dhimmi ilaalchisu wajjin dubbatee akka furmaata godhu mucattii tanaa fi abbaa kana har'a silaa utuu heerri jiraate utuu qaanuunni jiraate utuu insaaniyyummaan jiraatte Yaman keessa bakka akkanaa kanan ciiftu mee ilaal mana abbaan kireeffatee bal'inaan jiraachuuf hin danda'u mee haga isiin jiraattu mana manni abbaan jiraatu laala ammas Arabiyaan tun ta'isiiti
Arabiyaan tun teesiit mee arabiyaa isii bakka kaa'an dhabaniit mataa isii irra kaa'an utuu ittuu garagaltee mucattii kana miidhu tajaajilli ilma namaatiif godhan silaa wanni nama qarqaaran waajjirri kun nama qarqaaru UN hin jirtii biyya Yaman jedhanii himan kunuutu akkanaa tanni rabbi isin agarsiisu jechuu barbaada galatooma. Mee dhaamseeti dhaammattoo jiraate karaa gartee mootummaa keenyatti yoo jiraate akka gartee dabarsitu. Reeda marree galatoomaa kaa'e. Jalqaba maqaa kee wajjin. Kan kiyyaa Abdulfattaa Muhammad jedhama. Biyyatti akkuma sanii akkuma nuhu beenu ka afaan irraa yoo beekani namuu nu beekaa isinis ni beektan jecha. Isinuu dhuftanii as dhuftanii ilmoota anallee ilaaluun anallee ilaaluun jireenya kiyyallee ilaaluuf galatoomaa isiniin jedha. Anama qofaami akkatti jiru bakka mara hedduu jecha akkuma reefe Usmaan galattuu dubbate sanii. Baay'ee jira ka rakkate ka deebi'ee ala bulu ka deebi'eetiniin kararra bulu ka makiinan dhayaniitiniin handaaratti darbanii yan herreegan qabu. Ka namnuun beeyne jecha. Namnummaan abbaa yoo of beeke malee. Ka deebi'ee nullee hojii rakkannee waan goonu dhabnee asitti dhufee dhayamee haakima geessinee haakimni ofirraa baaftee ofii asitti qabriin jira. Du'e jennee biyya galchine namni tokko isa laalu hin jiru. Galatoomaa isiniin jenna haga amma nu dhaqqabdanii nu argitaniif. Akkasuma akka gara biyya keenyaa yoo deebine haalli biyyaa eenyumtuu ni beeka. Warrummaan diinonni keenya sunuu ni beekan akka nu godhaa jiran ni beekan. Ammaaf alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u. Rabbiin amma achillee isa galatoonfannaa ka tareeffanne tare. Ammaaf dhaamsi nu dhaammannu. Anas tahee fakkaataa akka kiyyallee tahee ammaaf of duraaf wanni isaanirra dhaamannu akka amma achi miidhama amma of duraatiif akka waan kana keessa nu baasan akka waan kana jireenya nu keessa biyya Yaman keessa kaasatan biyya Arabaa guutuu keessatti jiraannu biyya biraa namni jiru jireenyuma gaarii jiraataa jira. Keessattuu biyyoonni Arabaa harka biraa waan biraa nurraa qaban hin beekne. Nu miidhaa guddarra waan nu keessa jiraachisa jirruuf amma dhaamsi isaanitti dhaamman waan kana keessa akkaataa itti malli nuuf godhamu karaa tahilleen ta'u akkaataa malli itti nuuf godhamu amma achiif nu eeguu isaanitti dhaammanna galatoomaa isinillee jenna isaanillee jazaa isaanii rabbi haa qabaatu.